السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا هردفتوتا يوتيوبي أكم جرت نجا فيا كيسني بك جرتن هندتي نجان إسني فاتو جرا كوبي كيني كتا لما فا إسني قبلني دفني جرا كتا تقفا كيستي لوغو ميكري حال إتين قبي وكين مو مقا كينيان هجتشو دندين إلالي توري sagantaa keenya har'aatiin immoo loogoo 3D dhaan yookiin immoo haala 3D tiin akkaataa itti hojjechuu dandeenyu waliin ilaalla. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii isiniin jenna. Sagantaa keenya har'aatiin loogoo meekarii kan jedhu kan argaa jirtu. Hundi keessaniyyuu loogoo meekarii kana yoo hin qabaatin Play Store irraa gadi buufattanii install gochuudha qabdu. Erga install gootanii booda loogoo meekarii kana yeroo tokko tuqattanii haala erga banattanii booddee akkuma bantaniin wantoota kana sadan isiniif fida. Loogoo meekarii asirraa akkuma argaa jirtan loogoo meekar kan jedhu kana fakkaata jechuudha. Play Store irraa akkasitti gadi buufadha. Asirratti erga start jettanii booddee wantoota sadiitu isiniin mul'ata kallattiidhumaanii. Innis create logo, create card, create poster kan jedhudha. Posterii fi kaardii illee hojjechuu ni danda'ama asirratti. Isa yeroo biraa ilaalla. Amma gara qophii keenyaatti isin geessa. Create logo kan jedhu irratti yeroo tokkitti tuqanna. Hordoftoota keenya erga tuqannee booddee haala kanaan bakka loogoo itti hojjennu yookaan immoo work area giddugala irratti hojjennu haala kanaan iskiriiniin duwwaan nuuf mul'ata. Gara gadii kanarraa argaa jirtu yoo ta'e gara bitaarraa qabee loogoo kan jedhu jira. Wantoota asirra jiran kanan dura isiniif ibsa. Asirratti loogoo kan jedhu kanarratti yoo tuqanne loogoowwan gosa garaagaraa jiru. Loogoo 3D jira, biizinasii jira, leetar 1 jira, akkasuma immoo leetar 2 jira. Wantoota kan asirraa filanneetu loogoo leetar 1 fi leetar 2 kan jedhu kana qophii keenya dheengaddaa keessatti hojjennee dabarsinee jirra. Inni itti aanu immoo sheep kan jedhu jira. Sheepiiwwan gosa garaagaraa hedduu ajaa'iba ta'antu jiru asirra. Loogoo kana asirraa filachuudhaan sheepii kana asirraa filattanii kan isiniif mijatu asirratti laaltanii tuqattanii irratti hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Akkasitti yeroo tuqattan akkasitti isiniif seena jechuudha haala salphaadhaan. Akkasitti inni itti aanu immoo teekist kan jedhu jira. Teekstiin gosa garaagaraa ofirraa qaba. Teekist jechuun barreeffama jechuudha. Barreeffama BG teekist kan jedhu jalqabarra jira gubbaarra. BG teekist jechuun baakgiraawundii barreeffamaa jechuudha yookiin immoo dugda duuba barreeffamaa halluu galchuudha. Teekist kalariin immoo barreeffamicha kalarii garaagaraatiin yookiin immoo halluu kan biraatiin hojjechuu yoo barbaannedha jechuudha. Inni itti aanu immoo taayip foont gosa barreeffama adda addaa jira. Gosa barreeffama garaagaraa asirraa ilaallee irratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu immoo alt teekist bakka barreeffamatti galchinu. Yoo tuqanne akkasitti nuuf baasa. Asirratti fakkeenyaaf mohaa app akkasitti barreessitanii okay yeroo jettan barreeffama haala kanaan isiniif galchaa jechuudha. Inni itti aanu immoo imeejiidha. Suuraa yoo galchuu gaalarii keessaa irratti galchuu barbaaddan asirratti ilaaltaniitu haala salphaa ta'een galchuu dandeessu. Kun halluu baakgiraawundii akka imeejii irratti galchuu dandeessanudha. Akkasitti irratti galchuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu immoo kalariidha. Kalariin imeejiidhaa wajjin wal fakkaata. Baakgiraawundii isaallee akka kanatti jijjiiruu danda'a jechuudha. Hordoftoota keenya haala kanaan bifa salphaa ta'een jijjiiruu dandeessu. Gara qophii keenya isa jalqabaatti yeroo isin geessu loogoo 3D dhaan akkaataa itti hojjechuu dandeenyu waliin ilaalla. Warra kan asirraan balleessaa. Loogoo 3D loogoo bakka jedhu kanarratti erga tuqxanii booddee 3D loogoo kan jedhu jira. 3D loogoo kanarratti yeroo tokko erga tuqattanii booda gosoota 3D loogoo ta'an hedduu gosa ajaa'ibaa kan baay'ee namatti tolan hedduu jira. As keessaa filattaniitiyyuu asirratti tuqattu jechuudha. Fakkeenyaaf tokko as keessaa filadheen irratti hojjedha. Isinis haala kanaan as keessaa kan isinitti tole ilaaltanii filattanii hundisaayyuu baay'ee namatti tola. Kan filataniyyuu nama wallaalchisa. Kanaaf asirraa haala kanaan ilaaltaniitii asirratti erga filattanii booddee tokko irratti tuqattu jechuudha. Haala kanaan erga galee booddee asirratti bakka xiyya qabu kana qabdaniitii guddisuu dandeessu akkasitti. Akkasitti guddistu. Erga guddistanii booddee gosa barreeffamaa garaagaraallee irratti galfachuu dandeessu jechuudha. Asirratti gosa barreeffama maqaa yuutuubii keessanii yookiin immoo chaanala keessaniidha irrattis galchuu dandeessu. Fakkeenyaaf asirraa akkuma argaa jirtan teekist kan jedhu jira jechuudha. Barreeffama irratti galchuu barbaanne asirratti tuqanneetu add teekist kan jedhu kan 3D loogoo gidduu irratti galchuu barbaannaa jechuudha.
Fakkeenyaaf maqaa yuutuubii kootiin galcha Mohaa app jedhee akkasitti ergan galchee booda akkasitti tuqadheen galcha. Sana booddee okeen jedha. Asirratti argaa jirtu ta'e haala kanaan galee jira jechuudha. Kan gosa barreeffamaa isaallee haala kalarii mul'achuu danda'uun as keessaa filattanii galchuu dandeessu. Akkasitti erga galchitanii booddee ni guddistu gosa barreeffama isaadha. Akkasitti erga guddistanii booddee gosa barreeffamaa filachuu dandeessu. Eessaa filattu? Type font kan jedhu jira. Type font keessa galtaniitu akkasitti gosa barreeffamaa irratti godhachuu barbaadan as keessaa akkasitti akka haala kanaan galfachuu dandeessu. Gosa barreeffamaa baay'ee babbareedantu jira asirraa. Kan baay'ee namatti tolu jira. Akkasitti illee guddisuu dandeessu jechuudha. Akkasitti erga guddistanii booddee amma salphaatti maqaa irratti barreesseetiin jira. Kana caalallee baay'ee guddisuu dandeessu jechuudha gosa barreeffama isaadha. Akkasitti erga guddistanii booddee loogoo keessan haala salphaa ta'een hojjechuu dandeessu. Inni kan biraa suuraa galfachuu yoo barbaadan 3D dhiistanii suuraa yoo galchuu barbaadan image bakka jiru kanarratti erga tuqattanii booddee gama bitaarraa mallattoo ida'uu bakka qabu kanarratti tuqattu yeroo tokko. Achirratti erga tuqattanii booddee asirraa kallattiidhumaan gara gaalarii isin geessuu danda'a. Akkasitti bakka suuraan jiru keessatti isin geessa. Akkasitti filattanii irratti galfachuu dandeessu jechuudha salphaatti. Kanaaf amma haala salphaa ta'een asirratti amma hojjeteetiin jira. Erga barreessitanii xumurtanii booddee halluu baakgiraawundii isaa kan ammoo jijjiiruu barbaadan bakka kalar jedhu kanarratti tuqattaniitu as dhuftanii asirraa akkasitti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kan isinitti tole irratti bifa garaagaraa gootanii akkaataan isinitti bareeduu danda'uun yookiin immoo namatti toluu danda'u ilaaltanii akkasitti filattanii galchuu dandeessu jechuudha hordoftoota keenya. Amma baay'ee bareedaa jira. Akkasitti haala salphaa ta'een loogoo baay'ee bareechitanii hojjechuu dandeessu. Erga akkasitti hojjettanii xumurtanii booddee save bakka jiru kana gubbaa kana ni jira. Achirratti save irratti tuqannaa jechuudha. Save irratti yeroo tokko yeroo tuqan photo saved to gallery jedha. Gallery irratti kallattiidhumaan save ta'ee jira. Gallery keessatti akka save ta'e mee yeroo tokko dhaqnee ilaalla. Asirraa mee gallery keessa seenneetiyyuu peejii yuutuubii keenyaadha yookiin immoo chaanala keenya Mohaa app subscribe like share gochuun maatii nuuf ta'aa nu deeggaraa nu bira dhaabadhaa isiniin jenna. yuutuubii loogoo isaa baanarii akkasumas batanii isaatii fi akkasumas thumbnailii adda addaa barnoota garaagaraa akkasumas barnoota teekinooloojii wajjin wal qabatan hedduu isaa isiniif dabarsuudhaaf qophaa'aa jirra waan ta'eef nu deeggaraa isiniin jenna. Gaalarii erga akkasitti qaxxanii booddee asirraa fakkeenyaaf argaa jirtu ta'e loogoo meeker kan jedhu keessatti dhufeetii maal ta'eera seef ta'ee jira jechuudha. Asirratti erga tuqannee booddee Mohaa app kan jedhu akkasitti isinillee kana caalaa bareechitaniillee hojjechuu dandeessu jechuudha. Walumaa galatti sagantaan loogoo keenya 3D'dhaan hojjechuudha haga namatti raawwatee jira. Kutaa itti aanu irratti immoo kan 3D'n taane yookaan immoo sirrii noormaanii loogoo isaa akkaataa itti hojjechuu dandeenyu haga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.